wanti social media har'a deemaa dhugaadha moo soba? An isiniif maxxansuu beekaan dhiisee duraan hin argee linkii aappiin kun akkuma inni gadhiifame hin argee akkuma isin argaa jirtan kunoo telegiraama irratti kunoo kaampaaniin isaa asii kan linkii kan intinaa kanaa asii jechuudha. An duraan arge isiniif gadhiisuun dhiise malee akkuma isin argaa jirtan asirratti walaakin dhugaadha moo soba kun? Aappiin kun ni dalagaa sirriitti kan jedhu daawwattoota kiyyaaf har'a qabadheen dhufe. Kanaafuu daawwattoota kiyya kabajamoo nagaan bakkuma isin jirtan isin dhaga'u aappii kana asitti nama 6,000 wayitu ilaalee kan jarri gadhiisanii. Kanaafuu mee gara aappichaan isin dabarsaa kabajamtoota hordoftoota kiyya salaamtaan daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arriyoo Shaafiiti kanneen dhiyeenya kana gamaa YouTube channel kiyyaa dhuftan bagana kan dhuftan isiniin jedha. YouTube keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Namoonni hedduun gaafii keessan na gaafataa turtanii barnoota hedduu jira jettanii Riyoo Shaafiidha search godhaati akkeessa bakka viidiyoo jedhu galaati akkeessa barbaada viidiyoo hedduu jira. Kanaafuu haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jecha har'amee dhugaadha moo sobaan isin agarsiisa inshaallah. Kanumaa walitti nu warri subscribe nan godhin subscribe godhaati ofis jajjabeessaa nus jajjabeessaa laayikis tuqa. Mee gara aappii sanaatti dabarfadha. Aappiin TLS kuni dhugaanii dalagamoo hin dalagu kan jedhu mee walumaan laalla aappii kana Play Store keessaa argattanii an jalqaba irratti mee zeenii kiyyan isin agarsiisaa waan irra dalagaaru akkuma isin argaa jirtan kun zeeniin asirratti raqam yaani asirratti kana argaa jirtan kun raqam ethniiniidha yaani masalan asirratti raqama lama irratti dalagaara jechuudha. Amma kanarraa jijjiireen isin agarsiisa anuma hordofaa. Gara raqama tokkotti deebisaa akkuma isin argaa jirtan kana raqama tokkotti deebisa cufa akka isiniif galuu jedheetan ilaal. Afwan akka isiniif galuu jecha raqama tokko irratti deebisee jira amma kalas shabakaan kiyya gaaraa akka hidhumee jiru argattanii pispoon kamitti fayyadamaara pispoon kana akka isin argaa jirtan kana pispoon kanatti fayyadamaara kuno pispoon diimaa kanatti fayyadamaara. Kanaafuu pispoon kana keessan galaa pispoon kana keessa galeetan stop godha amma dhaabeen jira amma start godhan dhaabee jira argattanii gaara gubbaatti loo pispoon irran jiru argattanii pispooniin irran jiru amma dhaabbatee jira jechuudha. Shabakaan kiyya yeroo YouTube malee waa biraa dalaguu hin danda'u isiniin jechuudha. Amma asumaanuu warri YouTube atuun aappii isin agarsiise yoo isin irratti dhaabbate warri TikTokii profaayilii TikTok gadtuqaa yookiin gama Telegiraama kiyyaatiin yookiin gama YouTubeetiin guutuu isaa ilaala dhugaaf dhara addaan isinii baasuun dhufe. Kanaafuu aappii kana Play Store keessa seentanii buufattanii aappii kana Telegiraama jedhan isiniif kaa Telegiraama linkii isaa immoo isiniif maxxansaa asirratti qaamti isiniif galuu qabu jalqaba gizee seenu aappiin kun akkuma isin argaa jirtanu akkuma isinii seenaa walaakin asirratti akkuma isin argaa jirtanu namoonni asirratti waa biraa isin guutanii an asirratti kunoo facebook.com jedhan guute yookiin naxxibtuqaa yookaan .com jedhan guute jira akkuma argattanu asirratti immoo alaabaa Jarmanii DA2 kana irratti guute asirratti immoo T quxurii takkaa fi 10 irratti guute jira. Walaakin hunda keessanii asirratti hin dalagu kabajamtoota hordoftoota kiyya hunda keessanii asirratti hin dalagu. Amma jalqaba waggaa seentanii akka seentanii isin kana keessa kan namoota garii kan asirratti dalagu jira kan namoota garii kan asirratti dalagu jira asirratti dalagu jira asirratti dalagu jira asirratti dalagu jira nama hundaaf hin dalagu isin immoo kana adda baafachuu qabdan kana irra deemtanii ilaaluu qabdan kabajamtoota hordoftoota kiyya kana irra deemtanii ilaaluu qabdanii xayyibee gara biraa yoo dabarfanne immoo kana irra deemtanii ilaaltanii amma ankoo kun tokko 10 irratti dalagaara akkas kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti immoo fakkeenyaaf asirratti tuqxaniitii alaabaa Jarman kana wanni isiniif galuu qabu asirratti hordoftoota kiyya adda baafadha. Kan 6 irratti dalagu jira kan 5 irratti dalagu jira kan 4 irratti dalagu jira an kiyya amma 2 irratti dalagaara dalaguu isaa immoo mallattoo kanaa kaa'ee jira argattanii mallattoo kanaa kaa'ee jira qophaatti jechuudha. Kanaafuu asirratti tokko filatte kan inni irratti isiniif dalagu xayyib of duuba deebina. Asirratti immoo kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti wanna kana irratti adda isinii baasuu waan jedhee fi kan asirratti dalagu jira kan asirratti dalagaaru jira kiyya immoo kun asirratti dalagaara amma kan asirratti dalagaaru jira la kan asirratti dalagu jira hundinuu adda addatti jira walaakin isin suutaan laaltanii warri majjana zeenii duraan keessaa qabdan kan akka riyaal 25 riyaala 10 homsi isin cinqun jiru. Kanaafuu asirratti dalagaara kiyya ani asirratti immoo kun akkuma isin argattanu inni tuqaa Facebook tuqaa com jedhetan .com jedhetan jira kana asirratti ni barreeffattu isini
طيب ميجا أما ولما قالتي dhumee jira amma istaarti bakka jettu kan tuqna amma fakkeenyaa fi mee akkam ni dalagaa jennee haalaallu kana ala asirratti hin jiru gubbaa kan argattan bakka xiyyatti qabaaru kana qulfiin hin jiru asirratti immoo akkuma isin argaa jirtan yoo istoop jedhee dalaga nafaana bu'a amma akkuma isin argitan kontaakti jedhee jira argattanii dalagee jira jechuudha amma naa dalagee jira jechuudha obboleessa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya gizee akkanatti isinii fidee jedhe gaara gubbaa kanatti isiniif lakkaa'aa jira asirratti isiniif lakkaa'aa jira jechuudha fakkeenyaaf fuula jawaara keessanii akkana gadaatanii kun asirratti dalagaa jira jechuudha amma dalagaa jira kiyya zeen kiyya keessa riyaalli takka hin jiru angaruu wanta kana arragaagaxetan laala jedheetaniyyee dhiisee afwan arragaagaxetan laala jedheetan dhiisee amma zeen kiyya isin agarsiisa amma zeen kiyya amma raqamtuun kunooti la raqama tokkoffaarra jira zeeniin kiyya innammaa kuno raqama tokkoffaarra jira argattanii gara gadii kanatti raqama tokkoffaarra jira jechuudha amma itti dheen agarsiisa mee zeeniin kiyya kun maallaqa qabamoo hin qabu zeen kiyya zeeroo jira jechuudha amma an duraanii Bispoondii maandalax keefataara akkuma agartan kana isin duratti hin jijjiire asirra jechuudha isin duratti hin jijjiire argattanii raqamtuura ture isin duratti hin jijjiire amma kunoo alhamdulillah naa dalagaara kana adda baafachuudhaaf guyyaa dheeraa isin tursiisee namoonni hedduun na gaafataa turtanii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kanaafuu adda ergan isiniif baafadhe aappii kan akka itti fayyadamtanu amma diqqattiin irra deebi'ee eegaa asumatti lammaffaataa kontaaktii itti godheetiin isin agarsiisa kontaaktingii ni lallaga jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asirratti tuuratti waan irratti hin deebisa akkuma isin argaa jirtan kunoo amma inni fudhata bakka amma xiqqoo isin eeggadha kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akka shabakaa keessaniitiin dalagaa inshaa Allah ani irraa fayyadameen jira isiniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu haga barumsa biraatii walitti deebinu